Anda go jira. Nama kuda shani olittime. Arranatti mujjiran amma namni kun nuti dengada jaatu khaleda arra namni adda hundi natti mujjira. Ajjeesi jaanii isa najjeesani. Ummata dhugaan jaalanne hattuu Abiyyi ajjeestee aangoo barbaaddu. Abiyyi amma kanarra taasifaa guddaa kennee turre. Dimokiraasiin isarratti hin dhufa jennee calaancalii dimokiraasii wayii turre ilaallee turre. Sababiin isaa Abiyyiin hidhannoodhaan aangootti waan hin dhufiniif carraa wayii hin jira jennee taasifaa godhee turre. Carraan sun amma cufate. Sanbira dabre ammoo warra qalama qabatee qalama kanaan dorgomuu qabna qalama ammoo koruu qabna jedhu. Faaktii warra akka Jawaar Profeesar Mararaa Guddinaa namoonni kun baay'ee dhiibaa turan. Sanirratti lolli baname faannoon lola bane warri naannoo Amaaraa kun duula itti geggeessan Itoophiyaadhaaf dimokiraasiin hin barbaachisu jedhanii Abiyyi kararraa dabsan. Abiyyi harkatti lubbuu kumaatama bahe amma carraan Abiyyiin qabu ajjeesaa itti fufuu qofa. Miknaatum inni achirraa kanaan jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Bakka dhugaan jiru kanuma. Wal ajjeesaatuma akkanumatti deema Itoophiyaa keessatti akkanuma. Itoophiyaatti aangoon akkasuma ture. Kanaaf jecha warri irra fakkeessinee qabsoo jirra jedhu faannoon nama isan deeggarre ajjeesaa jira saa kanatti maal jettaati? Osoo aangoon qabatin. Nama as jala taa'ee yaada kiyya kana mormu afaan Oromoo dhaga'u kana ajjeesuu barbaadu jira. Oromoo jedhee ofii deema ofii Oromoodhaa beeki. Yaadaan nu mormite jedhanii ajjeesuu barbaadan. Garuu Itoophiyaa bulchuu barbaadan. Oromiyaa bulchuu barbaadan. Dimokiraasiidhaa jedhu maaf na ajjeesuu na barbaadda duuba. Duuba ekkamire gaafa ati anaa yaadaan si morme ajjeesuu barbaaddu. Abiyyi achirraa kaastee osoo nama ajjeefne akkam Itoophiyaa bulchuu deemtaati. Wassobuun hin barbaachisu. Kanaaf hayyoota Oromootiif dhaamsi nu dhaamnu. Nuti aktiivistummaa kenna dhaabuun hin dhaabne illee yoo barbaachisaa ta'e itti deebinee dhukkee kaafna dhugaa jirurraa ni dubbanna. Hayyoota Oromoo isin jettan san caalaa waan ummata kanaa ta'uun dubbachuu hin dandeenna. Garuu isaan gabbuusuuf osoo hin taane bakka dogoggora isaan dubbatanitti itti himuun barbaachisaadha. Mee haasa'a Doktorri Kenna Baqqalaa Garbaatii fi Profeesar Doktor Milkeessaa miidhagaa dubbatan irratti Oromoo tamtu yaada Doktor Milkeessaa san fudhata. Oromoo fayyaa qabu keessa. Fakkeenyaaf Doktor Milkeessaa waan jedhe isinitti hima. Salsalanni bilxiginnaa fi Oromoo jidduu ture taayee danda'atii jedhe. Doktorri Kenna akkaan jaalan qabsaayaa Oromoo gizee Oromoon isa barbaadu nukkame. Doktor Milkeessaadhaaf kabajaa guddaa qabna nu. Doktor Obbo Baqqalaa Garbaatiif kabajaa guddaa qabna nu. Garuu Abiyyi jibbuuf jecha Abiyyi ma angorraa buuf Abiyyiin angorraa bu'uu hin danda'u. Maqaaf balleessuun bu'aan qabu. Abiyyiin waan faallaa dubbadheef angorraa ka'uu hin danda'u. Abiyyiin waan sobaa dubbadheef angorraa ka'uu hin danda'u. Osoo kaafnee gaafa Ameerikaa fi Awurooppaan isa kassaftee noobilii irraa deebisuudhaaf qoqqobbiin bakka hundarraa irra kaame san sila Abiyyiin gaafsan angorraa ka'a. Har'a inumaayyuu inni bakka barbaade deemaa jira. Yoo har'a Faransaay jiraate bor Ingiliiziin, yoo har'a Ingiliiziin jiraate bor Ameerikaa, yoo har'a Ameerikaa jiraate bor Dubaay, yoo bor Dubaay jiraate har'a Jarmanii, yoo har'a Jarmanii jiraate iftaan Faransaayiin. Abiyyiin akkana addunyaarra zooree biyya jijjiiruuf hojjechaa jira. Okay. Isin ammoo hayyoota Oromooti jennee warri nu isin jala deemnu maal jechaa jirtan? Salsalanni Oromoo fi bilxiginnaa wal hidhaa ture taayee danda'aati. Kanaafuu kirrittiin citte. Kirrii maaltu kute? Taayeen danda'a Oromoo fi taayee jidduu kirriin ka citte waggaa 5. Kirrii isin beeytanii fi tanuu hin beeyne yoo ta'e nutti hima. Taayeen danda'a gaafa waraana adda bilisummaa Oromootuu dhiira gudeedha jedhe san kirrii Oromoo kute. Waraanni ABO dhiira gudeedha gaafa jedhe san kirrii Oromoo kute. Qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa dhumaa jiran san micciirraa malee cuukkoo malee nyaannu gaafa jedhan san kirrii Oromoo kute. Shanee wayyaaneetu ergata gaafa jedhe san kirrii Oromoo kute. Liiban gurraachaa gujiin keessa socho'u gurbaa jegna san. Qabsaayaa Oromoo Al-Shabaabi jedhee gaafa san kirrii Oromoo kute. Yaa Doktor Milkeessaa Obbo Baqqee qabsaa'ota gameeyyi garuu taayee ummata biratti maqaa isaa tolchuuf jecha qabsoo keessan uf jalaan balleessina. Qabsoo keessan hin xureessina. Isin qabsaa'ota dhugaati. An dhugarraan dabu. Isin qabsaa'ota dhugaati. Kaleessallee saba kanaaf jecha wanti isin hin ta'in hin jiru. Doktor Milkeessaa aangoo keetirraa kaatee saba kiyyan naa caala jettee gaafa ati deemtu san taayeen sirra qabsaa'aa ture beeyta kana. Gaafa ati saba Oromoo wani naa caalu hin jiru an ummata kiyyan miidhu jettee hojjira kee keessaa baatee hujii kee dhiistee nagayaan biyyaa baatu taayeen danda'aa si balleessuudhaaf sirra dalagaa ture. Har'a garuu isin dhuftanii nama kanarraa diffeensi godhuun ummata kana burjaajessuudha.
hawaasa dhufu akka qabsaayaa sirrii jalan ummanni yaane godhuudha jechuudha. Tokko tana lammaffarratti guyyaa Oromoon nama faarsu isin himee ol isin galcha yaada keessan fuudha ofii bichaa haasa'uun barbaadu warra guyyaan guyyaa boqannaati iriftii qaba sa'a 24 haga taphni Premier League Ingilizii fi Arsenal gahutti waliin itti fufna rakkoo takka illee qabu yeenya Arsenalochiin innaa shannifaalleen zaare Liverpooliin gurra isin qabna isinitti gurra 3-0dhaan isin injifana deeggartoota Liverpool. Yeroo gabaabduu booda sa'a 18tti achi asitti ammoo qabsoo kenna itti fufnaa jechuudha. Wal isin galcha. Oromoon guyyaa kam nafa faarsa. Guyyaan tokko guyyaa ati mana hidhaa seenteedha. Guyyaan tokko guyyaa ati duuteedha. Maaliif garuu? Maaliif reeffaan naggaaduu jaalanna? Maaliif nama hidhaa mana hidhaa seeneen naggaaduu jaalattan? Deebii kana nuu deebisa. Warri har'a taayee faarsitan kun mana hidhaa seeneef taayeen goota kenna ta'uu hin danda'u. Oromoodhaa waa hojjateetii miti. Badii isaa dalagee paartii isaa ganee mana hidhaa seene. Abiyyiin amma gurra isaa micciiree. Gaafa taayeen badii isaa hubate gurra qabee mana hidhaatii gad darba. Hin danda'a waan ta'eef. Isinii galaami dubbiin kun dhimmi taayee danda'a dhimma kennaa miti jechuu kiyya. Dhimma Oromootii isin ilaallatu. OMN ati sarka keessaa fudhu. Dhimmi taayee isin ilaallatu. Abiyyiin amma taayee itti micciiree. Gaafa hajaa isaa irraa fixate. Gurra qabee alatti gad darba jechuudha. Dhumate. Akkasuma balleessee taayeen adabameera. Haga barbaadanidha dhaqee Abiyyi Ahmad maaloo gooftaa koo hin balleesse gadi bahi yalla. Amma booda waan akkasiitti hin deebiin. Cus. Nagaatti. Maaltu sin galche isin Oromoo? Taayeen guyyaa akkasii dubbatee hin beeku. Uummata Oromoo hin baxaabbaxina. Kanaafi galgala har'a Arsenaaliif Liverpool. Arsenaal innaa shaannifalle. Hinna shaannifalle amma carraa isinii kenna kanaaf jecha Oromoon guyyaa lamaan kana guyyaa keessanii gaafa namni du'e nama faarsuun gaafa namni mana hidhaa seene gantuu feete yoo taate goota kenna jettanii ittiin dhaadachuun hojii keessan no never kanaaf booda hin fudhannu jechuu kiyya hin fudhannu isa kana amma asirratti carraa isinii kenna taaptaabii godhaa carraa isinii kenna ol isin galcha nama 10tu sarararra jira. Abbaa jalqaba ergatellee beekuu baadhu tartiibaan isin keessummeessuu yaala. Ergaa isinii dabarsu jira. Awwala irratti osoo ol isin hin galchin jechuudha. Taaptaabii fi koppiliinkii godhaa osseentanii yoo jettan yaadni addaan cita waan ta'eef. Tokko kana lammaffarratti yeroo as keessa seente mana kiyya kana osseentu yoo dandeesse waan an jedhe kana yaadaan nama mormuu yaale. Si galte saniin gara kaanitti Ahmadiin arrabsa jettee osseente dachii 7 jala si dabarsa siin jaabar. Si galtee duqeetama. Hinda geettaami gurra kana dhagaa jirta yoo Ahmadiin arrabsaa si hafuura baafadhattee oseente osoo hafuura takkatiin baafanne quba kanaan akkana gassi qabee duqeetii godhee alatti darba. Yoo ammoo qalbii qabaatte ummata si jala jiru nama 300tu as jala jira nama 300 kanaaf yaada kee yoo qabaatte waan dubbattu wayii ummata himuu hin dandeessa. Saniin gara kaanitti na arrabsuuf yoo oseente afaan si qaba jechuu kiyyaan. Si galee walii gallee hoo jettan lakkoofsa tokko barreessa. Akkana. Kanaafi hundi keessan taaptaabii godhaa koppiliinkii godhaa. Bismillah. From garuu kawaa'ee yaadaa kanan beeyne hedduu jira beeyta. Jara saniif ergaan kenna malee maaka gaafii qaba maati. Qabsaayaa sabaatiif jecha rakkoon hin jirtu. Ulfaadhu galatoomi. Minuutii qabattan akkuma seentanii minuutii qabadha. Firoomsaa welcome jenna baga nagaan dhufte. Thank you very much. Warra kaawwan mute godha. Atilee mute gochuutan titoonaan dubbate mute godha. Minuutii isin godha carraa